kananaaf godhee waaqayyoodha kan yoonaan nagees gooftaa koodha bara jireenya koo gaarii naaf godheera. Waldaan duuka bootaa damee kuyyuu hundeeffama isaa waggaa lammaffaa kabajuudhaaf qophii isaa xumuree isin eeggatee jira. Iddoon isaas mana kiristaanaa Kaatedraala Fayyisaa Addunyaa magaalaa Gabra Gurraachaatti. Iddoo keessummoonni fi faarfattoonni garaa garaa argamanitti. Maarree gaafa guyyaa 12 ji'a 12ffaa bara 2016 koottaa waliin kabajee isin jennaa. Yeroon isaa sa'aatii 5 irraa eegalee galma mana sanbata daandii jireenyatti kan geggeeffamu ta'a. Sagantaaleen keenyas diraamaa, lallaba wangeelaa, faaruu fi kanneen kana fakkaatan qabannee isiniif dhiyaanneerra. Walitti qabama keenya hin dhiyeessu. Ibroota 10:25. Dugdadii noota koo kanaaf bittee furii lubbuu koo argalaan isaas kanaaf taatee mati waaqa koo. Naan maqaa keeda'uu naan jarjara naan ariifadhaanii danda'ee ofiin qabu gaarummaa keessan yaadadha. Dugda diinota koo kan dhaabbitee furii lubbuu koo marga laalisaas kan naaf taate ati waaqa koo. Naan maqaa keeda'uu naan jarjara naan ariifadhaanii danda'ee ofiin qabu gaarummaa keessan yaadadha. Tolli kee badaa badee deebisaa naatuun kee alaa nama naasisaa ajajaan samii utubdee dhaabdee dhugaa dubbachuuf na ajaa'ibdee. Dugda diinota koo kan dhaabbitee furii lubbuu koo marga laalisaas kan naaf taate ati waaqa koo. Naan maqaa keeda'uu naan jarjara naan ariifadhaanii danda'ee ofiin qabu gaarummaa keessan yaadadha. Iji kee dhoksaa dukkanaa baasa. Galma mana sanbataa daandii jireenyaatti. Kennaan kee yaada na tuffisee bikee dhabaa qubse nyaachisee. Dugda